Yo! Hashama jaallattoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessan kan YouTube reedii Maankush Tuubii kan hordoftan hundi keessaniif akka minaa qabdanii jirtan jedhaatanii qophii hiyyaa kan eegalu isinii ta'a. Kanaafuu caalaa har'aa wanni ani qabadhee dhuufee wanta haaraa wanta ani hanga ammaa hin hojjetin wanta anas na bohaarsu wanna isinillee isin bohaarsu akkasumas caalaa wanna ani isin himee ture bakka akkanaa deemaa jira isiniin jedhee saniifuu caalaa har'aa wanni ani qabadhee dhufee caalaa Director filmi Godaannisa Godaansaa barreessaa filmichaa fi akkasumas wantoota adda addaatiin kan irratti argame filmii isaa irratti caalaa filmii hin eebbifamin isinii qabadheera akkaataa filmii kan inni hojjetee fi wantoota inni bu'aa bahii keessa baheetiin filmii kana kan hojjete wajjin interview godhuuf dhufee saniifoo caalaa isin marti keessanuu akka hordoftan viidiyoo kana hanga dhumaa kan hojii ilaaltan wantoota baay'ee waan isin dhageeffattu irra jira waan ta'eef kanaafuu amma karaa abbaa filmichaatiin isin wal barsiisaa. Akkuma beekamu caalaa nafsi wal beekuun keessallee hiriyaadha. Kanaafuu caalaa gaaffii deebi'an si'aama na dhufu keetiif baay'ee galatoomi jecha. Me hordoftoota YouTube kiyyaatiif mee maqaan kee wala maqaan kee tanaan jedhamu dandeetta? Galatoomi hedduu si galatoomi maqaan kiyya Mahmud Hasan jedhama. Mahmud Hasan mas beekaa akkuma beekamu jechaadha hordoftoonni keessa akka si beekan barbaadeetiin jechaadha. Akkam miree? Nagaa akkam jirta? Jirra galata rabbii ima jirra maali akkam dhugaa jechaadha. Akkami mee maalirra jirtan jechaan isoo gaaffii deebii hiyyatti hin deebiin nagaa kenna wal gaafachuun iyyuu baay'ee barbaachisaa jechuudha baadeetiniin. Oromoon yeroo jalqaba wal argu nagaadhaan namaan hunda jalqaba. Nagaa qaba atis nagaa qabdu abdii guddaa qaba akka kiyyatti nagaa guutuu. Wallahi jechaan baay'ee gammadeera si galee si arguu keetiifis baay'ee gammadeera waan ati ishneetteefis baay'ee gammadee jira. Jechaan si galee wanti ati hojjette kuni baay'ee na gammachiiseera. Wanni kuni isoo numarti kana yoo akkasii hojjennee jechaadha baay'ee na gammachiisa. Walakin ati hojjetteetiin jechaadha filmii kana bakka kanaan ga'uu kan keete baay'ee itti gammade sin jechuudha baay'ee nama mudii kiyyaasuma. Iddoo galatoomii didii kenna anis tattaaffiin kee hedduu na gammachiisa. Baay'ee yeroo ati wantoota tokko tokko hojjettu jecha iddoo sitti gammadaa jabaadhu haaluma kanatti fafii waan guddaa si baay'ee kabajaa waan guddaa qabattee wanta kennaaf gumaachuu godhe. Galatoomi yeroo baay'ee galatoomi sin jechuudha wadaatiin jechaadha. Akkuma beekamu kabajamtootaa fi jaallatamtoota YouTube reedii Maankush hordoftaniif jechaadha. Qophiin keenya akka isin bohaarsu abdii qabna akkasumas nu faana turaa isin jechuu barbaada. Amma kara gaaffii fi deebii hiyyaa deemu barbaada. Saniifoo caalaa gaaffiidhaan xixiqqoo wahii si qaba Mahmudii kiyya akkamii? Waan rakkoon qabu. Saniifoo gaaffii kiyya mee akkuma ati nu deebistuun abdii qabna. Gaaffii awwaalaa si gaafachuu kiyya barbaada. Me Mahmud kiyya gaheen filmii kana keessatti ati qabdu filmii Godaannisa Godaansaa kana keessatti gaheen ati qabdu maali? Filmii Godaannisa Godaansaa kana gaheen ani asirra qabu barreessaa fi daayirektara filmicha kanaati. Wantoota hedduu gammaa namoota nu cinaa jiran namoota hedduu wajjin ta'anii filmiin kun akka uummata keenya bira gahuuf hojii bal'aa hojjetaa jirra jechuudha. Wow, Mahmudi kina baay'ee dheestu nama daayirektaraa fi barreessaan kee ta'uu kee jechaadha waan lama qabattee jechaan itti deemteerta namni tokko waan tokko lama qabata. Jechaan ati immoo waan baay'ee qabatteetiin itti dhiyaateen fakkaata fi waa'ee filmii kana keessa gahee guddaa qabdu mul'ataa sirra jechaadha. So saniifis baay'ee dheestu jechuus hin barbaada Mahmudi kiyya kan gaaffii karaa gaaffii lammataa keessatti deemu barbaada. Filmii kana hojjechuudhaaf maaltu akkana si kaasimes? Filmii kana hojjechuudhaaf wanti nu kakkaase rakkoo isin dura garaa ture nu qofa osoo hin ta'in barattoota Oromoo hedduu yuunivarsiitii baratan hedduu garaa ture san jechaadha waan kana nu kakkaasan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo biyya turetti nama artii keessa waan hedduu hojjetaa ture yoo jedhe dogongora waan ta'uuf ani rakkuma nurra gaheerraa ka'eeti kan filmii kana barreessuu fi hojjechuutti gale maaliif barattoonni hedduun kumaatamaan kan lakkaa'aman biyya isaanii irra sababa gabrummaatiif sababa wayyaaniin
biyya keenya cunqursanii dargaggoota hedduu miidhanii biyyarraa baqatanii biyya abbaa keessa jiraatanii waan jiraniif jaalattis akkasuma jara keessaa nama tokko waan taaneef carraa argannee kana fayyadamnee fiilmii kana gama fiilmiitiin namoota biyya kana jiranis akkasuma namoota addunyaarra jiran kan ilma namaa kanaaf bakka guddaa qaban miidhama irra miidhamnee sababa malee namni tokko biyya isaa dhiisee biyya isaarraa bakka biraan baqatu kana uummata kanaafis ta'ee uummata biraatiif rakkina kana baasnee gara akka addunyaan nu hubattuuf yaalii goone gama fiilmiitiin ibsuudhaaf yaalii goone kanuma jechaadha kan podcast tokko kanuma fiilmii kana hojjechuuf podcast namaa fi hiriyoota keenya ta'anii namoota hedduu wajjin wal mari'annee maaliif gama fiilmiitiin rakkina keenya kan ibsanne fakkeenyaaf anama biyya jaaramni kan keessa jira biyya jaaramni kan keessatti ana wajjin namoota hedduudha keessatti rakkataa jiran maaliif rakkinni kennayyuu himanneeyyuu namni nu beekuu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf akkuma waliin beeknu harka 100 keessaa harka 50 hin ga'u kan asias keessatti garagaltummaan isaa fudhatama qabaatee jiruu gaarii jiraataa jiru. Qaasummaan keessa bahee ilmi namaa wanta asillee dhufee fudhatamu si gaddisiisa beektaa kanuma irraa kan ka'e asittillee polotikaan asillee xiqqoo rakkisaa ture jireenya as keessallee bara 2016 jalqabee waa'ee abshiruun wantoota hedduudhaan uummanni waan turaniif waan rakkataa turreef rakkoo kana ol baasnee akka beekaniif yaadde jechaa fiilmii kana keessatti wanni guddaan wanni ibsu waa'ee baqattummaatiin kanuma jecha. Wallahi baay'ee jechaan akka taasifte anummaanuu fiilmii kana keessa hafu kiyyan baay'ee itti gaddee jira maaliif akka nutti himinan hin beeku jechaadha. So aga laaluufis baay'ee jarjaree jira sin jechuu barbaadeetiin himi jechaadha waa'ee fiilmii kana akkuma ati natti himte jechaan waan baay'ee of keessa qabatee jedhee abdii qaba. Jechaan akka natti himtetti waa'ee karaa aartii kana keessatti ati akka baqatteetumaan biyyaa baateedha malee yookaan biyya keessatti jechaan akka ati karaa fiilmii kanaa waa'ee fiilmii kanaa irra akka hin jiredha jechaan ootin jechuu barbaadu wanni martuyyuu si galee wata karaa biyya ambaa kana bahan nama mudhati jedhee yaada. So kanaafuu jechaadha waa'een akka atumatti fiilmii baqattummaa akkuma riisiin isaatu si galee yookaan godaansaa jedha. Waan godaananii biyyarraa bahan waan akka isaan of keessaa qaba. So jechaan akka laaluuf baay'ee jarjareera anummaan isin jechuu barbaadeetiin biyya. Akka laaluuf baay'ee jarjareera. Ayyee mee karaa itti aanutti haa deemnu isin jedhatiin jechaadha. Mee bu'aa bahiin fiilmii kana keessatti dabarsan akkamii bu'aa bahiin ati keessa deemtee waa'ee fiilmii kana wanni jechaan fiilmii kana wata hojjettan bu'aa bahiin isin keessa tartan. Gaaffii bareeda. Namni tokko yeroo hojii tokko hojjetu bu'aa bahiin isaa mudatu baay'ee. Fakkeenyaaf namni yoo taa'e qofa wanni mudannoon tokko sun mudanne jedhee kan himu danda'u. Namni kamiyyuu hojii hojjetu irratti bu'aa bahii keessa jira. Ka fiilmiillee akkasuma wanni adda godhu immoo tokko waa'ee fiilmii irratti namoota hedduu wajjin hojii namoota baay'ee hojjetu waan ta'eef gorsa baay'ee nama barbaachisa. Akkasuma illee dhiibbaa karaa politikaatiin irra godhame baay'ee ture. Fakkeenyaaf mucaa amma abdii hojjete karaktera abdii san keessatti jechuudha. Ji'a jaha egaa fiilmii kana kaasti goonee wajjin jalqabnee ji'a jaha hojjenne booda sababa baqattummaan biyya kanatti inni himate waan fudhatamaniif jechaadha mootummaan Jarmanii akka biyya gadhiisu dirqamsiisee jira. Sababa kanaan inni egaa osoo bakka hin gahin karaktera san dhiisee keessaa bahuudhaan hedduu fiilmii akka dubartii taasisee ture. Akkasuma illee ijoollee baay'ee wajjin kan gurgurumnee itti fufuuf wantoota tokko sirreessuudhaaf yaalee turre haala jiruudha itti wal qabatee nama ittiin tolle baay'ee ture beekte. Kanaaf jecha bu'aa bahii baay'ee keessa darreeti fiilmii kana galmaa asiin ga'uu dandeenye gargaarsa biyyi fi akkasuma namoonni jechuun naannoo keenya jiranis kan gargaaran baay'eetu jira. Namoonni biyya kanaas gama wallaqaatiinis ta'ee gama beekumsaatiin fakkeenyaaf Daawit fa'aa Kilaawudiyaa nama jedhamu Tereesaa namoota hedduudha jechaa kan Uganda Arbaat fa'aa keessa hojjetan. Naakoo yaakoo humnaalee Uganda Arbaat jedhamu keessa naannoo jiraatu sanitti namoonni hedduun nu gargaaranii akkasuma namoota jechuun sirrimatti waa'ee aartii kana keessatti fedhii guddaa fi nama cinaa dhaabachuuf fedhii qabu hojii waan taaneef osoo abdii muratiin asiin ka'uu dandeenye jirra. Maano jechaan isin fiilmii hagana goo hojjettanii jechaadha.
nuyyuu waan xixiqqoo sana hojjetaa kan jechaadha. Bu'aa beekee aga nama dhibuu fi waan baay'een akka nama mudatu. Anas mudannoo baay'ee qaba si galee jechaadha. Waan xixiqqoo sana hojjetu san keessattuu jechaadha. Ati immoo fiilmii guddaa kana hojjetteetanii mudannoo baay'een akka sirra qe'ee dubbataa jirta. So sinifis ka fiilmiin kun fiilmii awwaalaa keessaniiti. Kanaaf immoo jechaan si galee namni tokko ifa arguuf kan arguun dirqama waan jedhan sanii isin fiilmii sana haga irra turtanis ani hin beeka. Haga isin keessa tartanis ani hin beeka isin galee irra jechaadha. Bu'aa baay'ee keessa baay'ee akka turtan jechaadha. Jechaan kana akka isin gaafa deemgan YouTube warri hordoftan hundi keessanuu akka isin beetanii fi fiilmii tokko hojjechuun hanga inni ulfaatu numarti kennayyuu hin beeknaa kan beekne immoo kan beeku ni beekaa kan beekne immoo ni barata itti Oromoon jechaadha. Saniifoo jechaadha waan naan si galee asiin gahuu keessanii baga rabbiin gin kanaan si gammachiise jechuu barbaada karaa namaa jechaadha. Sanumarraan ka'e jechaadha mee si galee wanna kana dubbachuus fedhii hin qaba jedhaas dubbadhu hin qabus jedhee hin dubbadhu jechaan gin beekuun dirqama kiyya waan ta'eef jechaan si galee raawwi jechaadha. Uummanni keenyas akka beeku waan barbaaduu fi mee fiilmiin kun jechaan fiilmiin kun jechaadha qarshii meeqa yookaan immoo mallaqa meeqa fixuu danda'ee filatteetiin. Isa kan osoo marga isaa baasee gaafa eebbifamu nama tekstilisiyoon bareedaa wal fakkaata. Maa akkamii dubbachuu fedhii hin qabne moo akkamisi? Fedhii sun ta'e dirqama namni jechaan fiilmii tokko wanni kana si gaafachuu danda'e jechaadha. Namni tokko kayaadu si galee namni garii kayaadu fiilmii kana akkuma ol kaanii waan hojjetan wayii itti fakkaatan. Akkuma ta'etti bu'aa bahii otoo keessa tartu kana jechaadha. Karaa baay'eedhaan keessa tartu si galee karaa mallaqaa kanaanis wanni ati rakkattee jiraachuu danda'a. Saniifuu mee namni tokko akka fiilmiin kun jechaadha waan xiqqaata akka hin laalle jechaadha wanni baay'ee akka fudhatu fi wanna baay'ee akka wanni godhu wanna barbaadeef sanumaaf mee mallaqa kana haganni isin baastaan sirraa hin barbaadin. Kan deddeebistee na gaafatte ammaa seera bahuu hin dandeenye ispoonsara hojjete fiilmii ispoonsara warrootumaas jiraatu lammii jaarman kan ispoonsara nu ta'an walii galatti ani wanta hojiirra nu barbaachisu qofa barreessee itti kennaa jejjaan jiratu asirratti baasii guddaa baasanii asirratti nu gargaara turan jettee kan ammoo almost yoo dongoroo baadii gara Yuuroo 10,000 baasanii jiranii. Yuuroo 10,000 ofii karaa birii Itoophiyaa otoo deemu biriin akka ta'e beektaa jechaan karaa birii 500 ol jechaadha. Yaa ta'uu danda'a. Jechaan si galee fiilmiin kun sanirraan Awurooppaa keessatti ta'eetiin si galee biyya wanni marti itti guutame keessatti ta'e Yuuroo 10,000 jechaan birii guddaadha jedheetiin yaadaan si galee. So karaa biyya Itoophiyaa ta'e jechaadha karaa birii miiliyoona olii fixaa'ee jedhaniitiin hin gammachuun homaa wanna qal'aa jechuu barbaadeetiin. Iddoon sirrii maaliif hojii tokko yeroo hojjettu namni martinuu dadhabbii akkasuma gama qarshiitiinis waan hedduutti baasuun isaa beekamaadha. Yooma kilippii tokkollee yoo hojjetan biyya keessattis ta'e biyya alaattis wanta wayii itti baasuun dirqama jecha maaliif namni aartii kanaaf gumaachuu eeguun barbaachisaa waan ta'eef. Mee ati jechaadha fiilmii kanarratti kaaraktara fiilmii kanarratti taphatte eenyu taatee akkam taateetiin akka taphatte os nu himi. Karaktara fiilmii kanarratti kan taphadhe karaktara ibsaa barataa yuunivarsiitii Qatul ta'ee hojjedhe. Achi keessatti bu'aa bahii baay'ee keessa nama tareedha. Ibsaa jechuun nama jalqabaaf biyya isaa irraa baqate manadhaa seenee osoo balleessaa tokko osoo balleessin sababa hiriira nagaa bahutti wal qabatee wantoota tokko tokko wanta barattoota yuunivarsiitii irratti wayyaaniin adeemsisaa turte kan ibsu jecha karakterri ibsaa kun rakkoon hedduun irra gaheeti kanaaf barbaadu asittis jireenya isaa sirraa guddisee wanta hedduudhaan dhiphataa yookiin immoo summuu isaatiin qamaa ture illee balaa ta'u takka nama akkasii ta'ee hojjedhe kanuma irratti ammoo fiilmii kana yoo ilaalan namni daalicha seeraan kan hubatamu ta'a karaktera hedduu nama gaddisu. So har'a laalee baay'ee sanidha. Gin maal gochuu danda'a jettee ni jechaadha. Gaafuma eebbaatiin hagumata akkasirraa hubachuu waan barbaadeef gaafii kee xumura irratti illee deemaa jira. Mee fiilmiin godaannisa godaansaa kun jechaadha yoom fi eessa irratti fi biyyoota kam irratti akka eebbifamu nuuf himuu dandeetta? Fiilmii godaannisa godaansaa kana yeroo dhaafamu biyya Jaarmanii magaalaa Nuumbarg irratti
eebbisiisuudhaaf karoorfannee jirra. Ji'attaan kun ajaa'ibu Agustii guyyaa gaafa 10 sanbata xinnaa jechuudha. Magaalaa kana magaalaa Nambargitti eebbisiisuudhaaf waan hundaa xumurree qophii hunda xumurree jirra. Haala bareedaa ta'een haala ho'aa ta'een keessummoonni tokko tokko achirratti argamanii haala miidhagaadhaan eebbisiisuuf qophiirra jirra. Akka naannoo kana jiru akka feenu ilaalu abdii guddaa qaba. Isumaan dhaamsa fuula barsiisa. Waa argitan jechaadha Agustii 10 bara 2019 magaalaa biyya Jarmanii magaalaa Nuurenberg irratti ni eebbifame jedhamee irraa jechaadha. Fiilmii kana guyyaa san bootee isin bashannantanii fi bootee isin bohaartan akka yaadni maaliifuu fiilmiin godinsa godaansaa biyya Jarmanii fi biyya Jarmanii magaalaa Nuurenberg irratti Agustii 10 ni eebbifama. So karaa maal isin ibsuu barbaada anis jechaadha. Karaa gaafii xumuratti deemuu barbaada. Kan xumuramee fiilmii kana jechaan hojjetanii isin geettanii jirtanii fiilmii tokko immoo yookaan nama takkaa lamaan hojjetamu. Jechaan atis karaktera mataa kan keetii qabda. Fiilmii kana namoota meeqatu irratti hirmaatee jira? Namoonni irratti hirmaatan walii galatti namoota baay'eedha. Garuu namoonni iskiriinii keessatti mul'atanii hojii kana kaasitanii hojjetan nama gara 30 ni ta'u. Kan hojii kana kaameraa duuba dhaabatanii waan tokko tokkoon gargaaran namoota walii galatti hojjenni nama gara 40 jala walii galatti karaa nama 40 jalleetumaan ga'uu dandeenya. Warri fiilmii irra jiran karaa nama 30tti argate jechaadha. Jechaan nama baay'eetiin yaada. Akka fiilmiinis bareedu homaa wanni irraan qabu. Waan si beekuuf jecha barbaadeetiin waan hojjetu asin durallee waan baay'ee waan ta'e jechuudha karaa tokko tokkoon si beeka. Jechaan mee ati fiilmii kana akkamii hojjedhe jetteetiin performansiisteera ta'a? Jalqaba yaada dhiyeessaa. Yaadni kun keessumaa dhiyeessuun yoo itti amantaa yaada nama hunda biratti fudhatama qaba jettee yaaddu ta'e hojiidhaan yaalta. Wanni yaalta namoota murteessuu danda'u walaabsa maaliif barreessaa fiilmii tokko yookiin immoo aktaara fiilmii tokko yeroo baay'ee akka kitaabaatiin kitaaba tokko yoo ilaalte nama dubbisan turbata. Yoo kitaabni sun siin dubbifame namoota uumamu hin dandeettu. Uummata dubbisuu danda'a jechuudha. Namoota tokko yaadee jedhee abdii gammachaa haguugne yaadannee jechaan mee asmaanis waan tokko si gaafachuu barbaada. Fiilmii kana irratti reefu akka awwaalnaa jettichi jiraate fiilmii kana irratti kan hojjete daayirektara fiilmichaati barreessaa fiilmichaati. Jechaan ani immoo waan biraatiin si beeka. Si galee irraa jechaadha wantoota addaa akka editingii homaa kana keessa harkaan qabu jechuudha. Maal jechaan harkaan kee waan beekuuf si galee harkaan kee waan beekuuf waan ofii jechaan editira Oromoon qabdu keessaa jechaadha akka tokko si godhachuu hin danda'an. Jechaan ani si beeka waan ta'eef harkaan keessa waan beekuuf editira Oromoon qabdu keessaa akka tokkotti yookaan akka Itoophiyaatti jechaadha tokko si godhachuu hin dandeenya. Fiilmii hagana gohomoo nama biraatiif dabarseetiin editii akka godhan hin kennite jedhee yaadu. Jechaan barreessaa fiilmichaatii fi daayirektara fiilmichaatii. Asumaanis karaa biraatiin maal irratti miiti qollee ta'uu waan ta'e irra hirmaattee jirtu maali? Editingii isaallee ammatu hojjete. Garuu hojjete guute kophaa kootiin namoota hedduu taasisee jira namoota daanis gubbaa jiru kaameraa afaan waraabee jira. Darsamtii raajaa namoota barsiisaa yuunivarsiitii gama editingii fiilmichaa isa jiru kontaakti goone editingii isaa hundisaa ammatu hojjetee garuu bakka inni itti sirreessuu goga bakka tokko tokko isa wajjin deemnee arguu baasa jechuudha yeroo isaanii kennee innis na gargaaree jira. Malee kontistiin jedhamu hojjete. Awwaalis ni wanni ta'ee jira si galee sababa saniitiin si gaafadhe. Akkasii kabajatoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo hunda kan taatan kun riidiimaan kushtuu bi horfaartaniif akka qophiin kenna isinitti toles abdiin qabnaa jechuu barbaada karaa Oromaan jechaadha. Akkuma argitan jechaadha daayirektara fiilmichaatii fi barreessaan fiilmichaa Mahmud kan jedhamu jechaadha inni bira argama. Qophii kenna akka itti bohaaratan abdiin qabna isin jechuu barbaadatanis jechaadha. Mee Mahmudii wanni asii gaafa tokko irra jiraatu jechaan gaafii sun ta'een karaa Oromaan wanni ati namoota ati fiilmii kanarratti si gargaaranii sibira dhaabatanii keessiin jedhanii si kaasanii mooraalii sukkuudhanii akka ati lafa hin dhoone jechaan si galee namni tokko tokko mooraalii maa kana madoo jira namni tokko akkana akkasiin jedhetiin kasi
wanni godhe jechaadha namoota ati galateeffachuu barbaade karaa namaan wanni si kan barbaadetin namoota galateeffachuu barbaade yoo jiraatu. Asumara jalqabee atis jira kaatee as dhuftee gaaf deebiin addasu keetiif hedduu si galateeffadha. Dhugaa dubbachuu baay'ee si galateeffadha jechaadha. Hedduu si kabajaas jabaadhu. Taasisa immoo hojii kanarratti namoota hedduudha kan gargaaran. Maqaa isaanii illee kan gahuu hin dandeenye. Oromoota Jarmanii keessa jiraataniif kan biyya biraa jiraatanis yaadaanis maallaqaanis waan hedduu gargaaranii jiranii. Haa ta'u malee garuu fiilmiin Oromoo tokko irra dhaabatamee hojjetamee haga dhugumaatti gargaaramaa jira jedhee waan dubbatti akka fiilmiin biyya biraatti gargaarsa guddaan argamaa jiru. Maaliif namoota hedduu qabanii hedduu waan baay'ee irratti bahe yeroo tokko barreessinee fifaa kan jalaan dubbanne jira. Beeksisa daqiiqaa sadii fa'aa kan durii isaanii filannee fa'aa kan irraa dhabnu jira yeroo baay'ee waan si gaddisiisu. Kun hamilee si jabsaaf duraa fi hojii kana hojjettee jalqaba keetii garuu hamilee si jabsuu hin qabu. Maaliif namoonni akkasuma akkuma halkan jiru guyyaan jiru namoonni fakkeeffatanii fi namoonni dhugaan nama gargaaran nama gargaaran waan jiraniif namoonni baay'ee jira hojii kanarra kana gargaaran kan dhugumaan nama gargaaran. So namoonni akkasii maqaa isaanii osoo gahin ifumaa isaanii tuufu beekanii rabbiin jazaa isaanii adeemsu jedhee asuma galata guddaa fi kabajaa guddaa akka isaanii qabu. Namoota community Berlin keessa fa'aa jiran baay'ee jiru. Maqaa isaanii illee waliin gahu waan baay'ee ta'aniif jechaadha. Hunda isaanii hedduu galateeffadhaa. Namoota ammas bira dhaabbataa jiran baay'eetu jira. Waan baay'ee yaadan waan baay'ee gargaaraa turan. Isaanis nama hundayyuu baay'ee galateeffachuu barbaada. Akkuma jechaadha siigalee nama marayyuu akkaataa adda hin argatu. Namni martiyyuu kan akkuma bifti garaagaraa amalisa garaagaraan sababa sanii jechaadha. Anis waan kanaan akka dubbatu godhee jechaadha. Jechaan Oromoon aartiidhaan baay'ee parsantii xiqqoo irra jira. Kanaanis ni beeka. Aartiin kenna ol hin kaane oota namni ol kaasuu deemu nama gadi nama goosuu deemuu jira siigalee jechaadha. Sababa sanii jechaadha wayita nama akkana ol ka'ee aartii Oromoo Sinigalee qabsoon Oromoo takka jechaadha kan injifannoo hin taane tokko sababa aartii ta'ee yaada. Sinigalee sababni aartii osoo jiraatiin jechaadha qabsoon Oromoo hanga ammaa silaa bakkuma raasin jirtee yaada malee jechaadha. Maaliifuu jechaadha namoonni baay'een qabsoo jira kan ittiin ibsatan karaa sirbaatiinis karaa fiilmiitiinis atamma kana hanqeetiin karaa fiilmii kanaatiin baay'ee waan baay'ee akka hojjettee jedhee yaada. Maaliifuu waan baay'een akka of keessaa qabu waan beeku jechaadha. So wantoota adda wantoota akkana kanaan kan qabsoon tun bakka tana gahuu dandeettiin jechaadha. Saniif jechaadha dagachuu hin qabne waan duraan keessa dabarsan jechaadha. Saniif wantoota akkana sappoort wal haa goonu oota namni jechaan warroonni viidiyoo kana ilaaltan yookaan immoo bakka guddaa gahuu hin danda'a. Viidiyoon kun jechaadha bakka baay'ee gahuu hin danda'a sheer akka waliin gootanis abdii qaba. So sababa sanii jechaadha inni dubbateera waan ani ilaalee dubbadhu hin jiru. Jechaan akkuma inni jedhe san isoora xiyyeeffannaa ta'e wanti karaa aartii kun jechaadha. Baay'ee nagammachiisaanis karaa kiyyaan anis waan aartii keessa waan jiruuf jechuu barbaadeetini. So kanaafuu maamilii baay'ee galatoomii isin jechuu barbaada. Ammas akka fiilmii kanarratti akka dhaabannes abdii sirraa qaba. Maaliif fiilmii tokkos waliin hojjennee abdii qaba. Rabbiin nama sanii haa oolu. So aartii Oromoo kana caalas akka ol nu fakkaastuus abdii sirraa qaba. Kanaafuu hojii bareedaa jirtaa baay'ee si galateeffannaa baay'ee si kabajnaa. Eebbi hanqeetis akka eebba bakka hin argamne hagammaatti eebba hin ta'in si ta'u abdii guddaa sirraa qaba. Jecha waan bareedaa hojjettee dhiyaateerta hanga waan bareedaa hojjettu tokko irratti immoo jechaadha namni waan hanqee waan godhuuf hin jiru. Saniifuun marti kennayyuu Oromoon Jarmanii keessa jirtan akkasumas Oromoon Awurooppaa keessa jirtan yookaan isin tolu jechaadha. Iso dhuftanii eebba haan waan yookaan wajjin bashannantanii waan inni hojjete kan wajjin dhiyaatanii bira dhaabatanii baay'ee sanidha. Karaa numaan ammas isin deebuu barbaada. Biyya Jarmanii magaalaa Numburg guyyaa 10 Augustii 10 jechaadha. Ni eebbifamaa fiilmiin akkasumas qophiin bashannanaa irra hin jira. Kanaafuu akka nurraa hin hafne jechuu barbaada jechuu barbaadatanii baay'ee galatoomii asirratti waan nu harmiteessi jecha barbaada maamudii fi akkasii jedha. Baay'ee galatoomii. Ayyee shawara guyyaa baay'ee.